Tolee, hordoftoota sagantaa mul'achuu ijoollee Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatitti biyya alaaf biyya keessa kan jirtan nagaan gooftaa koo Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif baay'atu jecha ani obboleessi keessan Eliyaas Daggafaan jedhama qopheessa sagantaa kanaadha. Egaa guyyaa har'aa qophii addaa tokko keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana keessatti keessummaa guddaaf kabajamaa jaallatamaa ergamaa Nugusee Roobaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Haala yeroo ammaa kanarratti wantoota tokko dubbachuudhaaf akkasumas immoo seenaa tajaajila isaanii baroota darban keessatti maal akka dabarsan irraa sheerii nuuf godhu jechuudha. Irra deebi'ee ergamaa Nugusee Roobaa gara istiidiyoo keenyaatti waamicha keenya kabajanii dhufuudhaan ulfaadhaa isin jedha baga nagaan dhuftani. Isinis ulfaadhaa waan naaf feertaniif. Tole gooftaan koo isin haa eebbisu. Ameen. Guyyaa har'aa sagantaa kana sagantaa mul'achuu ijoollee Waaqayyoo jedhu kanarratti wantoota baay'ee akka waliin haasofnuudhaaf seenaa kanaan dura daddabarsaa turtan waan baay'ee karaa toora miidiyaatiin dhaga'aa turre jechuudha. Baay'inaan afaan Amaariffaadhaan kan dhaggeeffachaa ture. Har'a immoo Waaqayyo nu gargaaree afaan Oromiffaatiin interviiyuu isin gochuudhaaf dhufaa jira. Tole gooftaan koo isin haa eebbisu. Kallattiidhaan gara yaada keenyaatti dabarra jechuudha. Ergamaan Nugusee Roobaa eessa dhalatan? Kanani dhaladhee guddadhee Arsiidha. Arsii lafa Boqqojjii jedhamu warra baay'een kan beekanii fiigichaani. Bakka atileetiin baay'ee ba'an jechuudha. Isaan gara siin fiigu waan immoo gara naanaan fiigaa. Tokkicha san iyyaallee? Yaa kiyya fiigaan jira. Kan naa kenname fiigaan jira. Achittan dhaladhee guddadhee jechuudha. Waaw, baay'ee namatti tola. Bara kamii gara Kiristoos Yesuus isaa lubbuu keessanii godhatanii kan fudhattan? Akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 1963. 63. 63 amma waggaa 52 jechuudha. Waggaa 52. Tole. Sana dura garuu akkasiin wattaaddara darbii akkasiin turtan baay'ee isaa quba qabna. Akkamittiin gara dirree waraanaatti makamuu dandeessan humnaa immoo fedhii keessanii? Yaa'u wattaaddara dargii namatu jedhamu wattaaddara Itoophiyaa turre. Dargiin siraata yeroo saniiti wattaaddara isaaniin turre biyyaaf lolle malee isaaniif hin lolle. Waaqa argadhee oduma waaqan jiraadhu akka gaariitti odoo deemaa jiru jijjiirri biyyaa dhufe. Jijjiiramni biyyaa eega dhufe charchiin hin cufamtee warri waldaa gaggeessan kuuniin hin hidhamanii anis xiqqoo hidhamee guyyaa 2-3 wayii nu garafanii lammata waan kana akka hin kaafneedhanii. Jibba Ameerikaatiin yeroo sanii mootummaadhaan rakkinalla waan jiraniif immoo akka waan marrajaa jechuun waan tokko akka waan Ameerikaadhaa dhiyeessinutti fakkeessaniitu yaa'u siyaasni akkasiigaa waan hundaa gara ofiititti ilaala. Sana jedhanii mana cufanii nu ariinan ani immoo gara lolaatti deeme osanii Somaaleen Itoophiyaa irratti lola guddaa gaggeessitee turte. Sababaa saniin namni barate yeroo san baay'een hin jiru nu mana barumsaatii kabbaara masaaraa kan akka madfii taankii fi meekaanaayizii kana yaa'u kaalkuleeshinii guddaa waan barbaaduu fi mana barumsaatii yeroo san fedhumaan an deeme. Fedhuma kooti kan deeme. Omtuun kan na dargisiisan jiru. Yaa'u dura gara Somaalee san deemeen ture yoo san Somaaleen dadhabbii irratti jirti. Dheessarra jirti. Ishii sanii eega gaggeessine booda gara Eertiraan deeme. Eertiraatti yeroo baay'ee yeroo dheeraan ture. Innaa lola cimaa keessan ture jechuudha.
Baay'ee nama. Waaquma qabadheen deeme yoo sanis. Waaquma qabattanii. Waaquma qabadheen deeme. Tole achittis kadhachaa turtanii. Yaa halkan nan kadhadha. Tole. Yoo lolli jiraate nan lola. Wanni nan dhowwu tokko iyyuu hin jiru. Namni baay'een yeroo sanii ilaalcha garaagaraa qabu. Namni gooftaa dhaan jiraatee akkamitti nama ajjeesaa maalii hin jedhan jira. An akkasitti fudhadhee hin beeku. Ani hin dhowwu nan kadhadha ganama akka mo'icha akka argattaniif. Akka mo'icha argadhuu fi akka isa nani loluun lafa hin buune nan kadhadha. Waaqayyo akkuma fedhii yootitti na gargaare. Kennaa baay'ee lolaa cimaan ture jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dargaggeessa cimaa turtan jechuudha. Baay'ee. Kan akka keessanii faa loltoonni isin wajjin lolaa turan faa gooftaa kan qaban faan jiran isin waliin. Yeroon suni yeroo badaadha. Walitti himachuu hin dandeessu. Waa'een amantaa hin ka'u. Amantaa anumayyuu hagaarraatti warri yeroo sana wajjin jiranii maaliin jiraadhee kaaniin jiraadhee hin beekamu. Anu kophaa kootti yoo namni rafee yookaan immoo kophaa koo yooni waa eeguudhaaf kophaa koo akkana oon bahee nan kadhadha malee dhakaa jala taa'ee yookaan halkan namni rafee malee kitaaba wannaa kee keessatti borsaa kee keessatti argamnaani hidhaayyuu miti du'a nu biratti. Macaafa qulqulluu kana. Yaa. Kana si harkatti arginaani du'a sa'aatii booda hin jirtu ati jechuudha. Kanaafuu kana eenyuyyuttuu himtu. Ofuma kee baattee jiraata akkasitti jiraanne jechuudha. Yeroo bakkalayyi yoo lolli cimaan jiraatee gara mandaraatti jiraatee charchii kaatolikii haa ta'uu ortodoksii haa ta'uu kaan haa ta'uu kitaaba qulqulluun argadhe samoon san xiqqoo nan dubbisaa tureennaan immoo keessaa gatsii 2-3 keessaa tarsaafattee dhoksitee kaan gatta. Shuma san dubbistee ittiin jiraattaa jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Mee amantaa yeroo sana garmalee kan baay'atu mirgas kan qabu amantaa kam ture? Yaa akkuma beekamu akka biyya keenyatti ortodoksiidha. Mootummaa turan jechuudha. Mootummaa turan. Amantaa iyyuu miti mootummaa turanii. Akkuma beekame yeroo Haile Sillaasee Sisoo Mangistee jedhama. Sisoo Mangistee jechuun mootummaadha jechuudha. Matuma isaatiin booda yeroo dargii keessaa waajiidhaan xiqqoorraa lafas qabanii lafas qabu bakkuma hundatti seeraan kenname kan jirudha. Akkuma mootummaatti isa sanirraa gadi hambisaa gaduma onna'ichaa deeme malee kuni beekamaadha. Iddoo babbareedaadha iyyuu lafa iddoo isaan qaqqabatan. Babbareedaa iyyuu miti angooyyuu qabu. Duruma kaasee iyyuu jarmaa beeyyamamaa dhufe jechuudha. Angooyyuu qabu. Mirga gaafatanii argachuus qabu. Maa eenyu gaafatu? Jara waan ta'eef. Mootummaan eenyu gaafata? Maal gaafata? Maal gochaa gaafata? Har'ayyuun gaafatu? Nutu gaafata malee nutu gaafatee waggaa 5 ja'a eegee akka biyya abbaan qabneetti nutu rakkata malee ammas kan fe'an xiranii kan fe'an qabatee jiru maal ishii maal? Masqalii fa'aa bu'ee jedhanii. Homaa kana sanii hin barbaachisu amma. Isaanuma ammayyuu baay'een jechuun hin danda'amu. Tolee waraana keessa yeroo turtanii xiyyiitiidhaan rukutamtanii beektu? Yaa rukutameen inda'uun boordiidha jedhama. Warri mana yaalaatti nama yaalanii akka doktoroonni baay'een na laalanii gara ji'a 8 akkas wiilcharii ture. Yeroo jaan rukutame jechuudha. Yeroo jaan rukutame kun amma ilkaan kun na cabaadha. Maashinaan wal qixxeessan malee kun cabaa ture. Arrabni kun xiqqoonan dubbatu ture. As kunillee daa'imman qaba malee kun cabaadha. Harki kun akkas. Harka kanatu nagaana qaba malee kun rukutamaadha. Kun akka jirutti. Kun asii qabe as keessa xiyyiitiin mana jira. Kunis xiyyiitiidha. Bakka baay'ee jira. Iddoo ja'a. Yaa yeroo baay'ee rukutame isa dhumaa gaa boordii na baasanii yaa mootummaan ammayyuu xurataa san naa kaffala jechuudha ji'a ja'a. Isaan maa kanaa yaa naa kaffala beekamaadha. Iddoo ja'aan kana rukutamtanii garuu akkamitti jiraachuu dandeessanii? Akkuma sitti meeni waaqanan ture yeroo baay'ee achittis nan dhaadadha ture waaqa baay'ee naaf dadha.
guyyaa guyyaa lola deemnu namni baay'een har'a taranyaa ta'uun ooltu waliin jenna nama duukaa taranyaa ta'uun ooltu waliin jenna. Ani yeroo sanis nama baay'eetti nan himaa ture xiyyitiin ana ajjeeftu ganaa lafa keessa biyya keessa humbaaneen jedhanii ture. Namni baay'een dhumeyaan nan ba'a namichi kun waa qabda moo maali jedhu. Dhuguma nan qaba ture. Dhuguma qabdus. Nan qaba ture. Moraali cimaan qaba ture yeroo sanis. Ingidihi du'aaf namni xiyyitiin takka nama geessi. Yoo waan immoo si gargaare ani nama xiyyitii 30 rukutamee odoon du'iin hafee argee beeka. Xiyyitiin 30 jechuun qaawwa 30 yoo baatu 30 60 jechuudha. 60 ta'a. Nama akkasii beeka. Nama agammaa lubbuun jiru. Annaa yoo waan guyyaa si dheeresse uumaan taatu. Nama jiraatama. Nama jiraatama. Gooftaaf galanna ta'u. Ameen. Baay'ee namatti tola. Kun egaa osoo gara gaa'ilaattiin dhufeen ture. Yeroo sana maatiin goonee jechuudha. Dargaggeessa. Tole xiyyita ja'an kana rukutamtanii caalaadhumatti yommuu mudhii keessanii kun gadi akka rukutamaa ture ammas dubbattanii jirtu jechuudha. Carraanii ijoollee argachuu keessanii doktoroonni mee maal isiniin jedhani? Yeroon ani xurataa ba'u bakka hin danda'a. Amma kana booda hin danda'u deemee hin danda'u ari'ee hin qabu dheessees hin ba'u yoo jedhanii itti amananii yaa'u ordiidha jedhama jechuun bakka hojiirran oolu jechuudha. Innaa yeroo sanii waan itti mani X-ray walirraa fuudhanii ka'anii walitti haasa'aniiti waan tokko sitti himuu barbaanna. Yoo bakka yaalaa cimaa jiraatte aga waggaa 5 caala aga waggaa 5 ittiin jiraatta. Yookaan garuu dhiyootti jiraachuu dhabuu dandeessaa naan jedhan. Maaliif xiyyitiin as keessa seenee hin baane hagammaatti. Hagamma. Hin baafna hoo jedhanii du'atu jira yeroo sana. Dhiisuudhaaf immoo ishiin suni deemtee maal jedhama fiinya. Afuuffee fincaan. Afuuffee kana waan uruu fi sibiila waan ta'eef jiraachuun akka hin dandeenye natti himaniiru. Carraan jiraachuu keessanii dhiphaadha. Daa'ima horachuu akka hin dandeenye inni bakki rukutame bakka badaa waan ta'eef kana gurratti natti himanii turan jechuudha. Suuta jedhanii natti himanii akkanaa jira akka rifannee akka onnaan jennee aga waan isi jiraachise jiraattee naan jedhanii na gaggeessan jechuudha. Tole maalti isinitti dhaga'ame gaafa doktoroonni kun waan akkas nama rifachiisu kana gaafa isinitti himanii maaltu isinitti dhaga'ame? Ingidihi bakki nu turre yeroo sanii bakka lolaayi lola qofa miti. Lafa gadi qootanii odoo aduun argin ji'a 9 jiraadhee beeka. Kaalsii odoo ofirraan baasiin ji'a 9. Fuula keessa? Yaa amma ji'a lamaan guyyaa 3 kaalsiin odoo si faana turte maal ta'a? Halkanii guyyaa odoo sirraan bahin. Foolaa baay'ee. Yaa garuu keenya caammaa wajjin ji'a 9 jechuun gaafa luka kanarraa kaalsii na baasanii koomee koo jala fudhattee baate kaalsiin akkuma jirutti. Tole. Keessa seenee ture jechuudha. Tortoreera jechuudha. Yaa tortoreera. Keessa ji'a 9 jirra. Walitti dhiyoo jirra. Qaawwa xiqqoo ishiitiin wallaalla xiqqoo yoo akkas jettee rukutamta. Kanaafuu kafana baafachuun hin jiru. Injiraan dhiisi. Qimaan jirri kan jedhamu tokko immoo injiraan malee kan qaamatti nama maxxanu. Namni baay'ee nama isa kanan beeku akkuma horii taata jechuudha. Kanaaf of hooqxee bishaan siin tuqu. Akkas taanee baatanii dhiqachuunis hin danda'amu, jijjiirrachuun hin danda'amu. Waan tokko innaa dubartii jedhamtu ijaan arguudhaaf waggaa 5 ijaan arguudhaaf. Dubartiin maal fakkaatti? Gaazexaarraa footoo fudhanneetu waalitii keessa goonee dubartiin tana waliin jenna. Maaliif magaalarraa caakkaa baay'ee keessa fagaannee waan turruufi rakkina baay'ee keessa baana. Kanaafuu guyyaa 2-3 raftee midhaan nyaattee dhiqattee buluun waan guddaadha. Waan kana yaadu yaani yoo isaan natti himanii kana jedhanii yoona rifaatuu wayituu hin qabdu. Maaliif carraan jara argachuuf magaala dhaqxee algaarra raftee midhaan nyaattee qaama dhiqachuun kun waan guddaadha. Kun
akka addaatti ilaalla. Yeroo sana bakka yaanni akkasiyyuu keessa hin jiru akkuma fedhii waaqaatii baay'ee rifaatus hin qabdu. Hagan jiraadheetteetu baata osan lubni koo tokko gabaabaadha rukutamee waan jiruufi kuni wiilcheeriirran ture. Jeessoodhaan immoo baay'ee hidhamee kan turedha kuni lafee keessa akkas deebite cabsite. Cabee jira jechuudha. Sababa saniin ani xiqquma jiraachuudha kafana baafadhee dhiqadhee nyaadhee akka namaa namni bishaan tortoraa kana dhuguudhaaf amma irra rakkatamiti nu reeffa 2-3 bule keessa bishaan keessatti kufe isa sanachirra ofirraa dhiibnee dhugne jiran fincaanoo fi sukkaaraan wal makanii qorrisiisanii dhuganii namni rakkina akkasiiti amma dubbachuudhaaf iyyuu baay'ee namatti wannaa'edha amma bira darbeera namatti ulfaata dubbachuudhaaf namatti ulfaata akkam gootee amanta kanaafuu waan baay'eedha kana keessaa baatee gaafa 2-3 magaalaa argitee jiraachuun guddaadha. Carraa guddaadha kanaafuu manatti hin dhagaamne. Akka achi baataniin immoo biyyatti deebitan? Achi deebi'ee biyyattan deebi'ee. Biyyuma dhaloota keessa? Biyyuma dhaloota kottan deebi'ee. Sana booda kitaaban dubbisuun jalqabe. Oduma saniin jiru waggaatti immoo yeroo sanas maraan qabamuudhaaf ani fagoottan gatee dhufe yoo sanii. Amma waggaa san keessatti lolli cimaa ta'ee gara barahaa Saahil jedhamu gara Asmaraatti dhufe jechuudha. Kanaaf Asmaraan odoon qabamin ammallee waamicha nu godhan. Abbaa Xoorii jedhama. Otoo isa sanarraa iyyuu hin fayyin. Abbaa Xoorii jedhama. Lammatanii waamicha san dhaga'ee deeme kaa biyyoon jiraatin atis hin jiraattu. Ammas fedhiidhuma keessanii. Waamicha nu godhanii. Waamicha nu godhanii. Ari'ullee dadhabnu mishigii keessa teenyee ofirraa dhoowwuun dadhabnuudha. Isa dhumaa gaa amma yoon deemu kan duraanillee waaqa nan jaaladha. Nan kadhadha. Kan ammaa immoo cimeen deeme kitaaba qabadhee deeme filla fiituman qabadhee deeme qawwees kitaabas filla fiituman qabadhee deeme isa lammataa. Isa lammaffaa. Maaliifi anamma wattaaddaraa miti. Xurataa ba'eera. Biyyatu waamicha naa godhe malee ankoo fidhadheera. Amma kan koo irratti kan dhufu abbaa fi haa ta'u nan falmadha jedhee qabadhee wal bira fudhadheetu malee. Akkasittan jiraadha. Baay'ee namatti tola. Achi yoo akkamittiin deebitan? Achi yaa'u mootummaan hin kufe. Nu achiin gara Sudaaniititti bahuudhaaf gimboota 1683 jechuudha. Isa dhumaa yaa'u xooriin sun hin bittinnaa'e. Lolli illee hin jiru yaa'u namuma geggeessuu dhabe. Sana booda ganama sanadii gubuu jalqabanii namni fiigicha jalqabee bahuu jalqabee garuma feetaniin baha jedhanii. Ani gaa namni hunduu eega baheen boodatti makiina irratti bahee yoonaan jedhaniin baane maaliifii nan kadhadha jedhee duubatti hafe. Maal barbaaddee ati maali? Namni fiigu keessa namni konkolaataatti bahee fiiguun jedheeni booda namichi kun maal barbaade maalidha ati isaaniin wal qunnamtii qabdamoo maal jechuu qabde deemaa isinii jedheen maal narraa goote. Gasaan deemanii booda ani jilbiiffadhee kadhadhee Yohaannis Wangeelii 15:16 14 jalqabe. Dubbisee kitaaba koo shanxaa koo keessa godhadhee waan na barbaachisu hundumaa godheen kadhadhee karaa koo irratti kenne ka'e. Lukumaan nan deemee wanni nama dhibu keessa 16tti baanee 23tti lafa tokko nan gahe. Baay'ee dheebuun nama lafarraa baay'ee fixe karaa deemtuu hundatti reeffa argita. Irra caalaa dheebuudha. Bakka akkuma reeffa bichaadha namni karaanii. Innaa 23 anis bishaan akka malee dheebuun na miidhe deemuun nan dadhabe. Halkan handaaqqoon iyyitee yoo iyyuu jalqabdu handaaqqoo kana mandarriin jira jechuudha jedhee tanani nama 2-3 akkas na fuuldura deemuun jira. Itti qajeelee edaa kaampii diinati yeroo sanii itti nan seene. Nuyi bishaan jalqabuu isaanii dhukaa sanatti bananii
Isaan kun immoo. Kan rukutame immoo nan bahe akkuma goree fiigee arga. Achi 23 barii irratti mannoo galgalma san jechuudha. Amma 22 kuni 23 galgala mannoo 23 barii irratti ammas kaampuu Madiinaan seene. Dingata. Ana booda dhukaasa bananii. Kophaa keessan turtan? Laak nama baay'ee jira mana waliin beektu nama deema bakka akkuma Nama hunda walitti lafa deema, fudhateetu karaan hundi nama. Innaa oduman deemaa jiru yaa nutti marsanii bakka zuuriyaan hin dhukaasu namni hin kufaa hin iyyaa amma xiyyiitiin kun baay'ee gaafa toksiin banamee jedhu waan tokkoon kadhadhe achuma dhaabbadhe waaqaanii namni hunduu du'aatuma jira anis nan jiraadha sin kadhadhu lubbuun koo akka mootummaa kee galu bichaa kanuma bichaa si kadhadhe dhaabbadheen kadhadhe jechuudha. Sekanduma takkan kadhadhe sana booda dhukaasni sun akka malee rasaasa urrumtaa waan gadhiisaniifu namni hin kufa itti kufaa hin iyyaa kun hin kufaa. Sana booda namuma kafana akka wanna adii musliimaa kana baay'ee musliimni akkababii san jira bina amirii kan jedhamu. Innaa isaan natti fakkaate kottuu naan jedhe oduma ijumaan argu ijuma kanaan oduma ijuma foonittiin argu kottuu homaan taatuu naan jedhe sa'aatii 2 kan ta'u anuma fuuldura deemee ani kanan se'ee tokko nan rukutamee mataatu likkii nan hojjetnee se'ee maaliifii toksii baay'ee waan bane. Dhukaasni baay'ee waan tureef. Kurri koo bakka aga duudutti kan toksiin gara nagarasiinna namni baay'ee labadha. Namni kun na gaggeesse sa'aatii 2 na gaggeesseetu karaarra is badeen ture karaa guddaarra na geesseeti bakka kanuma qabadhuu deemee homaan taatuu naan jedhe yoon akkas laalu hin jiru kanas laalu hin jiru sa'aatii 2 caalaa na faana deeme. Garuu ija keessan fooniitiin kan ijuma fooniitiin an laale yeroo sana mul'ata argu jedhamu lakki anuma faana deemee homaan taatu kottu naan jedhe dur kottu harka na qabeetu naan deemu ana booda sa'aatii 2 kas ta'uun deemnee lukaan na karaa kana qabadhuuti deemee naan jedhe ana biraa nan dhabee karaa san qabadheetuma nan deeme rakkinni cimaan rakkinni hamaan kan nafsee namaa barbaadu na qunnamee ture garuu maan taatu ishiin sagalee san dhaga'atumani dura san keessaa baatuman Sudaanitti gagallee booda gaa'e ani baay'ee nan cime namoota wangeela nan lallabaa gaafa isaan waaqa fudhatan gaafuma sanan cuuba abbaay fuudhee deeme Gabbaatti cubaa turte. Arma dhugaatti baatanii. Ganama amanee jennaan sa'aatii booda fuunee cuubna. Hin barsiistuu daqiiqaa dheeraadhaaf. Waa'ee waaqaatti himna, waa'ee mootummaa waaqaa, waa'ee jireenyaatti himna. Amanee jennaan sa'aatii booda fuunee cuubna. Akkasitti gara ji'a ja'a kitaaba nan dubbisee nan kadhadhee namoonni nu barsiisan baay'eetu jira. Isa kana fudhadheen gara biyyaatti immoo 84 galee Sudaanidha gara biyya keenyaatti galee. Ani gallaan hongeeluman jalqabe hojii biraatti hin galle. Tokko jettiin. Hongeeluman jalqabe. Yaa hongeelli yeroo sanii gatii guddaa nama kaffalchiisa. Duras akkuma siin jedhe hidhaa ture, reebicha ture. Isa san keessaa ba'ee inni gara lolaa deemee jiruun koo hundumaan lolaan kan jiraatedha. Achii dhufnaan immoo lola biraattan seene. Lola biraattan seene namni waaqa argate yeroo sani akka nama ajaa nama tortora bakka akkasii wajjin midhaan hin nyaatina jedhu hin dubbisina jedhu harkaan hin qabina jedhu kafana fa'aa harka irratti akkasitti ofitti godhataniitu yoo nu cabbatu nagaan hin jechuudhaafi. Na baay'ee funyaansi qabatanii deemu yoo du'e irraan baasina jedhanii yoo du'e awwaalina jedhu maal jedhu bakka lolattan seene jechuudha lola biraatittan seene. Akka dhukkuba konooraa dhiyeenya dhufe kana wal baqataa fi akkanumatti baqatamaa ture jechuudha. Baay'ee rakkinattan seene yaa barumti natti toleeyyuu ani hin beeku bara koo keessatti baruma natti toleeyyu
Wangeela Aguma ammaattuu bara natti tole hin beeku. Rakkina guddaa keessan darbe wangeelatti waan dhufu immoo yaa baay'ee akkuma dhageessanii daa'ima koo dhibamtee turte halkan lama dhibamtee duute. Kun gara sanatti hin galiin sana booddee ergaa gara tajaajilaatti dhuftanii haadha manaa fuutammoo biyya ormaatti ergan galee. Ergaas biyya kan ergan galee. Na booda gaala godhatte. Waaqayyo na fayyiseera waan hundaa ni amma abdadheera wanni na shakkisiisu tokko hin jiru. Amma gaa doktoronni torban kun silaa dhala hin godhattu siniin jedhanii. Yaa bakka erga sanii nan kadhadhee jecha waaqatiin nan abdadhee. Nan amani. Bakka no waaqa qofa daanarratti aangoon qabu malee kan isaan naan jedhan dhuguma. Dhuguma isaan akka barmoota isaaniitti akka barmoota saayinsiitti dhugaadha. Dhugaan waan immoo kana caala hojjechuu akka danda'u baay'ee amanee waan an turee fi hin ta'uun jedhe kaa waaquma wajjiinaan wal qabe indee biyya lafaa kanarratti ani as ga'ee deebi'uufan dhufe moo ajaa'ibirraa narraa qabda jedhee baay'een kadhadhee nan boo'ee bakka sagalima wannootan of keessatti dhagaye. Sagalima cimaa isa na fayyise bakka ofan baree sana booda bakka. Waggaa meeqatti godhattanii? Fuutanii waggaa meeqatti godhattanii dhala? Yoosuma. Yeruma sana? Yeruma isaanii bakka amma ijoollee torba immoo akkasan qaba. Ijoollee torba. Akaakayyuus nan qaba. Waaw. Amma yeroo fagaate amma nuun raaffadheera. Baay'ee namatti tola. Mee seenaa ijoollee keessanii keessaa tokko mucaan keessan akka du'aan boqote lubbuu dhiiraadha. Miti? Lubbuu dhiiraadha. Mucaan kun gaafa boqotu awwaalcha mucaa keessanii namoota awwaaluudhaa dhufanii irratti dhugaa wangeelaa kana lallabaa turtan jedhan. Ani gaafa sanii daa'imti boqottee kaatee bakka awwaala iyyuu hin qabnu turre. Na bakka haraa mootummaan nu kennee ganaa axiriin qabu maalii oomtu hin jiru. Isuma irratti awwaalu iyyuu sodaa guddaadha. Eenyutu awwaala surree godhattanii awwaaltuu nuun jechaa turte warri ortodoksii amma kunoo maqaan maalii nu ta'ee maalii jedha jechaa jira. Isaan salphina baay'eedha kan qaban. Nuun haasofne malee akka isaanii sanii lafuma nu kenname irratti dhiira taatanii surree godhattanii awwaaltu jechaa turan. Laficha kan isinii kenne mootummaadha. Mootummaan nu kennee namni irratti hin awwaalamne isa duraati kan koo. Kan keessan isa jalqabaadha. Reef isinii kenne. Garuu isuma kana irratti lafa mootummaan isinii kenne awwaalchaaf kan isinii laatame reeffi mucaan already boqotee jira awwaaluuf qophaa'amee jira. Maaliif awwaalame malee dhannee awwaallee ani gaafa maaliif qaxaroo tokkoon qaba. Maaliidha mana qaalluu tokko ijoollee durbaa 12 galchaa kennanii kan jiran achi yoo baate inni bamti ijoolleen tun. Mana qaalluu sanii yoo baate inni bamti. Yoo achi deemte fayyaa taati. Kana namni tokko natti mee qotee bulaan tokko ijoollee kana kadhannee fi jinneen yoo baate fi ijoolleen kun hin fayyiti itti meera fideetan dhufanaan jedhee waan turee fi ani boo'icha sanarra hin teenye. Awwaallee kaanee wangeela fan deeme fagaadheen deeme. Wangeelaaf deemte. Deemee ijoollee kana halkan fidanii agaaninti isaanii baafnee guyyaa 2 waa'ee fayyinaa barsiisee galee fi amma ani gaa hamusiidha kan awwaalle jimaatan deeme sanbata qidaamee maal jettusi? Sanbata duraa jedhama. Sanbata duraa. Barsiisaan ture sanbata lammaffaa ka'een biyyatti deebi'uudha adeemsa jalqabe. Deemee tan lukni na dhukkube. Silaa mucaa keessan awwaaltan. Awwaalee barisaan gaddas hin ta'in. Hin ta'in. Keechummaa sin gaggeessaa jedhanii warra kaaniin nan deema jedha. Akkamitti nama gattee deemtaa jedhanii lakki. Lubbuu fayyitu jira. Isa naa wayya kun amma yaada boqoteera. Isin gaggeessaa jedhanii ani nan deema. Nama gaddarra jiru. Haati warraa keessan amma utuu gara sanatti hin darbin dhiifamu. Haati warraa keessanii akkamitti isinii gadhiisuu danda'anii egaa tajaajilli mana keessaa. Waan akkasii jiru yeroo san amma akka ammaa kanaa miti amma wanni hunduu wal makee waan jiruuf baay'een beekamu. Yeroo suni wangeelaaf yeroo of kennineedha yeroo haga du'aatti of kennineedha. Kanaafuu
Isaan sii fixaachi waan deebi'u Mhm. loon hin ergu. Naa laga tokkorra taa'ee tani luka dhiqadhee baay'ee qorra lagichi cirra oduman taa'u hassaabni wayii natti dhufe. Daa'ima sana rufatti bakka namni hin jirretti atirii hin jirretti awwaallame oduu baasanii kan jiru yaaduma. Yaaduma. Yaadumatu na keessa dhufe. Haa baasanii haa reeffa baay'ee keessanii boraatii godhachaa jiraachaa ture maali wanni haaraan hin jiru jedhee of jabeesseen Of jabeessitan ofuma keessa. ofuma jabeessee tan ka'ee gale. Ga'ee galgalan ga'ee namni tokko amma paasterii ta'eera yeroo sanii gwaaddanyaa kootii daaqonii waldaa ture. Bakka awwaalaa sannattanii ilaaltaniirtu nagumaa hin jedheen. Anis shakkeetuman gaa laalee nagumaa naan jedhe galgala sana. Mhm. Sanbata ganama amannoo galgalan gale gaale. Biyyatti. Amma hojjaa duraa sanbata halkan hojjaa duraatti kan reeffa san qotanii saaxinii caccabsanii reeffa sanitti tushaa godhatanii gala kiiloomeetirii 1-2 kan ta'u lafarra gottota reeffa daa'imaa. Reeffa daa'imaa. Yaa kana gaa ijoollee ortodoksiiti. Kan kun lubni keessa jira jedhamee kan jedhamudha. Na Luba yookaan qeessisaa. odoo achi baasaniitu achumatti fannisanii waan guddaadha. Achi tushaadhaan harkisanii bakki isaan harkisan hunduu tiisisni akka karaatti wannaa ta'a. Lafa maraa hin ajaa lafti sun reeffa ajaa. Bultii afur miti.